Ashama harka fuunee akkam jiru. Akkas gochaa yoo dhungatteen qulqullumtii shamarreen kun yoomiyyuu hin dagannee fi kan dharraatu gochuu ni dandeessa. Sababiin isaas egaa loodii kee yookiin immoo ulfaatina kee shamarree sana irratti yeroo turu yookiin yeroo feetu baay'ee waan ishee cinquuf konsentriishinii ishee egaa qulqullumtii saalaa kana irratti osoo hin taane waa'ee ulfaatina qaama kee kana irratti waan ta'uuf qulqullumtiin ati raawwattu gammachiisaa ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaafuu egaa poozishinoota adda addaa jijjiiraa yeroo qulqullumtii raawwattu garuu immoo yeroo biraas isheen fedhii isheetiin poozishinoota adda addaa raawwachuudhaaf fedhii waan sitti agarsiistuuf qulqullumtii fooyya'aa akka gootanii fi akkasumas dhiira warroonni shamarranii barbaadan ta'uu kan si dandeessisu waan ta'eef egaa poozishinoota qulqullumtii saalaa jijjiiraa shamarree kana gammachiisuu yaaluu danda'uudha qabdaa jechuudha. Inni biraa miira qulqullumtii saalaa kakaasu qabaachuu qabda. Gara qulqullumtii saalaatti osoo hin seeniin dura wantoota fedhii ishee kakaasan raawwachuu danda'uu qabda. Fakkeenyaaf levelii guddaadhaan miira fedhii ishee kan kakaasu keessaa luka ishee naannoo jilba ishee fi achii gad jiru isaa gad kan jiru dhungachuudha jechuudha. Wanti kun egaa akkuma beekamu biyya keenya keessatti baay'ee hin baratamne haa ta'u malee garuu shamarree kana akkasitti gad jettee yeroo dhungattuun miirrii fi jaalalli ati isheedhaaf qabdu guddaa ta'uu isaa sirraa waan sirriitti hubattuuf yookiin waan ifa ta'uufiif sa'aatii kanatti isheen miira qulqullumtii ishee homaa gaaffii tokko malee qaama ishee guutuu dabarsitee guutummaatti siif kenniti. Kanaafuu qulqullumtii saalaa yeroo raawwattutti sa'aatii isa duraa irratti yookiin osoo qulqullumtii raawwatiin jechuudha turtii isa duraa irratti miira qulqullumtii saalaa shamarree kanaa leevelii guddaadhaan dabaluu danda'uu qabda. Dabalatees egaa qaama ishee tuttuquu fi sukkuumuun qulqullumtii raawwattu irratti gahee guddaa waan taphatuuf wanti raawwachuu qabdu maalinni luka ishee dhungachaa morma ishee dhungachaa even ati miirri fedhii raawwachuuf barbaaduun kee yoo dabaleeyyuu ishee gara fedhii hamaa keessa osoo hin seensisiin sa'aatii yookiin immoo turtii dheeraa fudhattee miira ishee qulqullumtiif akka humnaa ol kaka'u gochuu qabda. Eerootii kan jedhamu haalli ittiin ishee tuttuqanii qulqullumtiif qophiitti taasisan jira. Qaamni kee qaama ishee suuta jedhee qaama ishee haala bareedaadhaan tuquu kan qabu. Ulfaatina qaama kee guutummaatti shamarree kana irratti fe'amuu hin qabu. Yoo danda'ame isheen shamarree kun mudhii ishee ol uffata ishee baastee atis mudhii kee ol uffata kee baastee qaamni keessan wal tuttuqaa yeroo deemu yoo baay'ee danda'ame immoo isheen paantii qofa uffattee atis paantii qofa godhattee qaamni keessan guutuutti wal tuttuqaa kan ho'aa deemu yoo ta'e miirri qulqullumtii saalaa shamarree kanaa baay'ee waan dabaluuf qulqullumtii yoomiyyuu dagachuu hin dandeenye akka raawwattuuf ati salphaatti gargaaruun ni dandeessa jechuudha. Karaa kanaan inni biraan muudii ishee yookiin immoo maal akka barbaaddu fedhii ishee sirriitti hubachuudha yookiin adda baafachuudha. Yeroo baay'ee shamarran qulqullumtii irratti inni dhiiraa ishee irra taa'ee kan raawwachaa jiru yoo ta'e tariigaa narraawwii poozishinii haa jijjiirru jechuudhaaf yoo itti ulfaate boodii laanguweejii adda addaa fayyadamuu dandeessi. Kanaafuu fakkeenyaaf yookaan haalli qilleensa itti baastu jijjiiramee fi akkasumas amala akka cinqamuu wayyoo irratti agarte daftee boodii laanguweejii ishee haala kanaan hubachuudhaan wanta isheen hin barbaanne yookiin immoo ittiin tolle irraa fagaachuu danda'uu qabdaa jechuudha. Akka waliigalaatti qulqullumtii shamarree tokko waliin gootan baay'ee bareedaa fi gammachiisaa akka ta'u yoo barbaadde yookiin gochuudhaaf turtii qulqullumtii saalaa dura jiru irratti turtii yeroo dheeraa fudhattanii taphawwan adda addaa waliin raawwachuu danda'uu qabdu. Akkasumas qulqullumtii saalaa irratti miira qulqullumtii shamarree kanaa haala baay'ee suuta jedheen sirriitti eega kaastee booda gara qulqullumtiitti yoo seentan baay'ee gaarii ta'an jedha. Egaan kabajamtoota daawwattoota koo viidiyoo keenya har'aa asuma irratti goolabeetiin jira. Haga ammaatti waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. An Dooktar Abdiisaan ture. Viidiyoo kan biraa viidiyoo barsiisaa kan biraatiin yeroo biraa deebinee amma wal argannutti bakka jirtan maratti nagayaan naaf tura. Horaa bulaa.